Kotii baruudaa bilikii biftuu hireena yaalaa si haada baltu. Kotii baruudaa bilikii biftuu hireena yaalaa si haada baltu. Guyyuma guyyaan qunnami milkii hanga namayyuu tirra olaantu. Yaa bareedaa kabaaddu biyya kaniin jaboo jaalladhu. Yaa bareedaa kabaaddu eegushii xiyyatanii jaboo jaalladhu. Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo akkasuma kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Ibsishaa Endamaki akkam jirtanii fayyaa qabdanii hundi keessanuu nagaan qaba jaalata Rabbii. Egaan anis kabajamtoota isaaniiti hordoftoota isaaniiti akkasuma immoo nama tokko keessaa akka tokkotti yookiin immoo jaalala guddaa isaaniif qabu bakka guddaa isaaniif qabudha jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo isaanii amma gadi lakkise jechuudha. Ibsishaanii viidiyoo daqiiqaa 4 sakandii wayiiti kan inni gadi lakkise. Garuu viidiyoon tuni jechuudha akkuma ajaa'ibaa takkatti na ajaa'ibde isa dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Rabbiin jaalala namaa akkasitti siifaa kennu yaabo. Rabbiin jaalala namaa siifaa kennu. Rabbiin jaalala namaa yoo siif kenne namni waan barbaade yoo odeessite xilaanni diinni waan barbaade yoo odeessite omaasi gochuu hin dandeessu. Harka Rabbii jechuudha. Ilaa mee ilaalaa mee biyya farinakaa mee ilaalaa mee mucaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa wallahi billahi dhugaa gooftaa mootummaa namti naannoo Oromiyaa bulchu mee kanatti duwwaa ani gammachuudhumaaf waan jedhu wallaalaan jira dhugaa Rabbiin jaalala namaa isiniif haa kennu dhugaa isuma dhugaan isiniin jedha. Mee ilaalaa mee jaalaluma ummanni isaaf qabu laala. Jaalaluma ummanni isaaf qabu mee ilaala. Mee ilaala amma hin argitan gaafa hiriyaan isaa harkisee makiinaa galchu obboleessa isaati immoo hiriyaa isaati. Ummanni akkatti faana didichu mee ilaala. Ummannum takkatti suuradhuma isa faana ka'uudha jedhee raawwate ummanni faana akkamitti akka didichu laala. Intalli takkittiin suuraa wajjiniin kaatedha jettanii waa meeqa odeessitanii waa meeqa jettanii gaafa ummanni namni cal isin jalaa jedhe maaliif akka cal isin jalaa jedhe hin beektan isin jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka zim isin jalaa jedhan maaliif akka cal isin jalaa jedhan hin beektanii jechuudha. Garuu guyyaa tokko salphachuudhaaf jirtanii. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokko salphachuudhaaf jirtanii akka waan nama argitanii yoo namni waa takka godhu akka waa nama kanarraa dhimma wayii qabdanii ani wannuma isin makii fi Ibsishaa irratti maraattaniif wannuma isin makii fi Ibsishaa irratti waanuma hin jedhamne waanuma hin godhamne taasistaniiftu na dhibaa jira jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani wanti na dhibaa jiru kanumadha bakka. Keessattuu mucaan inni sana dura waa meeqa jechaa ture ani inuman arga viidiyoo naanni waa meeqa jirti suuraa si maaloo footoo si maal godhe ol godhee gad godhee irraa waraabanii fidanii innaa poosti godhama ani fooloodhuma saayyuu ofirraan qabu waan nama dhibu gurbaa sana jechuudha. Amma immoo dura maal jedhe makii maaloo godhee makii maalii qullaasii maaloo jechaa ture. Eeshi jenne isas immoo irra dabarre immoo untoo namni jalaa qabu dhabamee irra darbamee jira jechuudha. Asuma immoo deebi'anii mucaa wayii fidanii immoo makiina bahaadha mana mucaa kanaa turte ilmoo walirraa qabanii maal eeshi jedhanii mucaan dhufeeti laakkii ana makiina obboleetti tiyya maalidha jedhee himee fi bira darbeen amma immoo Ibsishaan fuudhe baga fuudhe makiin ijuu jetteetti jechuudha baga fuudhe wanti isin gashuu hin jiru. Erga ishiinoo baga fuudhe jettee isin tuffattee jechuudha. Kuni mera tuffatamuu jechuudha. Isa dhugaa waaqa tuffatamuu keessaan of hin argitan jechuudha. Warra akkasittiin teessan jettanii arraba keessaan ciqilee 59 of keessaa gadi baastanii iyyitan kun jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. Bakki isinitti iyyitan sun oduu faayidaallee isiniif qabaate jettanii bara.
osoo faayidaa irratti garuu fooloo itti funaannachuudhaaf hin danda'ama jechuudha. Maqaa isaan maquma isaanii waamtaniyyuu jechuudha bara maquma isaanii waamtaniyyuu akka barbaadanitti gadi baatanii fooloo itti funaannattanii waan barbaadanitti argattanii deebitu. Wannummaa namti isin akkasitti isinaan caraacaree waa meeqa isin dubbisiisuyyuu waa ittiin argachuudhaaf malee ijoollee kana akka isaan wanna takka isaan irra hin geenne hin beektan jechuudha. So kanaafiyyuu odoo silaa ta'ee jechuudha. Silaa dubbachuun keessan hin oolle waan boru isin qaanessu waan boru itti qaanfattan waan boru silaa dhugaa ta'ee hin mul'anne takka irratti amma dubbattanii of qaanessitanii nama dhufeellee maamila isiniif ta'e sana of jalatti qaanessitanii isin isaan sunillee sobduu akka isaan isin hin goone jarri tun sobduudha gurbaan kun sobaadha intalli tun sobduudha alla darbe barakkana nuun jedhani barakkana kana jedhanii raawwatanii wantichi sun soba ta'ee raawwatee kinoo ijoolleen cidha godhattee wal fuutee walitti dhuftee maal jedhanii boru akka isin hin qaanessine dubbiin akka fuuldura wanti biraa jiru akka jiru ummanni akka beeku dhugaadhuma ishii jaalaluma ijoolleen kun waliif qaban isuma dhugaa rabbiituma yoo dubbattan maal ta'a? Warri amma waa meeqa viidiyoo waraabdanii fidanii isin warri waraabanii fidanii rakkina hin qaban jechuudha. Isa dhugaa dubbachuu dhufanii warra waraabanii fidanitti murteessu fakkeenyaaf warra waraabanii fidanii YouTube irratti laxafatanii maal jedhan kana itti murteessu. Maaliif itti murteessine isinitti fakkaata? Jarri isaan sunuu taa'anii taasa'u isaan kanaafis hojiidha jechuudha. Isaan kanaafis hojiidha itti fayyadamu. Isin galte nuti immoo warri jaalala ijoollee kanaa qabnu oduma wanna barbaadan jechuudha. Oduma wanna barbaadan jedhanii isaan achirratti afaan isaanii banaa oolanii gaarummaa ijoollee kanaa isaan hin dubbatan yoo ta'e waan ijoollee kana walitti buusu isaan dubbatu yoo ta'e wanti nuti isaan irraa waraabbannee finnee chaanala keenya irratti kaawwannu sun yookiin immoo poostatannu sun nuttaa haftu. Arraba qabna afaan qabna hin dubbatanna jechuudha irratti. Ofii kennaafis kan isaan achi ta'anii afaan banan waan ijoollee tana walitti buustu waan ijoollee tanarraa hin bareen kan isaan dubbatan nuufis faayidaa nuuf hin qabnu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoollee tana akka ilmaan tiyyaatti ilaala. Dhugaa rabbi jiraata. Ani jechuun dhugaadhuun isinitti makaa malee waan asiif achirraa qabu hin qabu akkuma ilmaan tiyyaattiin isaan ilaala jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf ani hedduu takka kana dhibe inna ummanni akkasitti ibsa shaafaan aduulu jechuudha. Suura dhuma wajjiniin ka'uudhaaf bara. Maalummaa waa irraa barbaadanii mucaa kanarra homaa irraa barbaadan. Suura dhuma isa faana ka'uudhaaf dargaggeessi amma kana dubartii miti ilaal gabra. Shamara takkittii sana biratti argitaniiti miti yoo na meeqatu iyyuu bara suura wajjin ka'uudhaa bara sodaatee dhiisa ofirraa. Isin galte meeqatu suura wajjiniin ka'uudhaa sodaatee ofirraa dhiisa. Kanaaf iyyuu jechuudha mucaan kun rabbiin iyyuu kunoo addunyaatti isa beeksise rabbiin iyyuu dibee isa kenne maaluma isin galche isin suura abbaa barbaade faana yoo ka'e dhuguma jettee barmakiini namumti iyyuu suura ibsaa wajjin ka'ee suurri isaa hin ba'in hin jira wallaahi